Amma isin amma hubattan tokko dhugaa isa sirrii nutti himaa. Guruppiin sadan kuni kallattii sadan kanaani eddee sadiitti ramee jira uummanni. Isinitti hime tariqee sabdataa turee dhufani malee isinitti himeen ka'e. Inni tokko foon uffatee dhufe jedha. Inni tokko Maariyaam nama deesse jedha. Inni tokko Waaqa deesse jedha. Sadii nutti ta'e. Kamtu sirriidha isa sirrii nu hubachiisaa. Walirkaa fuudhaas wal gargaaraas akkuma ta'etti. Malee kan guruppii inni kaanii ammallee namaan galu. Wama ta'e anuun beeku. Kaayyoo jedhaa maal adeemsichi maal akka ta'e jaraaf Waaqayyotti dhiifneerra. Garuu burjaajii keessa nu galchuu danda'aniiru. Nu warra homaan beeknu dhugaan jiru isa kana. Anaa fi warra komantii isinitti barreessaa jiru kana burjaajii keessa galchuu danda'aniiru. Adaraa isin immoo dhugaa isa wangeelaa isa sirrii meenuu hubachiisaadha gaaffiin koo. Isa booda waadaan faasaa dubbatanii kitaabni qulqulluun maal jedha kan jedhu kitaabni qulqulluu waan jedhu qabaa sanaan dubbachuu dandeenya. Garuu yeroo baay'ee namoonni miidiyaa irra jiran kun namuu hunda miti. Namoonni naaffaa qajeelaa qabanii dhugaama garaan isaanii dhaloota kanaaf yaadee waan dhugaa fiduu barbaadan jiru. Namoonni immoo addunyaa nama keessa jirru jara keenya baay'ee addunyaa waldhaa ol makaadha. Beekamtii barbaacha waan baay'eedhaaf wanti jedhan jiru. Kanaafi calmadhanii falmii akka inni ta'u falmii gochuullee kan barbaadan jiru. Wanti nuyi beekuu qabnu immoo disaa jechuu kooti. Anamma asirra taa'ee waa'ee dinominashinii hundumaan as taa'ee haasaa taanaani dhaqee fayyina keenya irratti ijoollee burjaajeessa. Ijoollee reefu gara gooftaa dhufan even namootuma gooftaa keessa turan iyyuu kan sagalee waaqayyoo hin beekne burjaajeessa. Tokkoof tokko maa'inni fayyina keenya waaqayyoon isa deessuu nama isa deessuu dhugaa dubbachuuf kun fayyina keenya wajjiniin waan wal qabatullee miti. Tokkoof tokko inni dhugaan fayyina keenyatti bu'a yoo ta'e. Fayyina keenyatti dhaqee bu'ataan jiru waan kitaaba qulqulluu irraa fayyina keenya dura dhaabbatu kallattiidhaan kun barsiisa sobaati jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma dheengadda gurbaa tokko wajjin dubbachaa turre barumsa sana ergasii gaafan keessa deebi'ee ilaalu mormoonizimii akka ta'e hubadhee sobattiin jechaan ture. Amma kallattiidhumaanii Waaqayyoon deesse moo nama deesse kan jedhu kitaabni qulqulluun maal jedha? Waaqayyo hin dhalataa kan jedhu kana bal'inaan tokko tokkoon haasa'u gaafata. Jaroonni kan waan kana falmii godhan garuu maal akka isaan barbaadanii sirriitti beekuun barbaachisaadha jedhuun tuquu barbaade waliyanii maal barbaadu jarri kun? Beekuu amma nu maal barbaannu beektu kiristaanota dhaloonni miidiyaa nu warra burjaajaa jiru warri komantiidhaanis as jalaa isinii barreessaa jiru. Isin akkam beekutti amma namoonni kun guruppii kam keessayyuu hin jirtan isin. Dhugaa isa sirrii silaa dhoksaan macaafa qulqulluu gadi fagoo ta'uu hundi keenya iyyuu beenna amma isin amma hubattan tokko dhugaa isa sirrii nutti himaa. Guruppiin sadan kuni kallattii sadan kanaani eddee sadiitti ramee jira uummanni. Isinitti hime tariqee sabdataa turee dhufani malee isinitti himeen ka'e. Inni tokko foon uffatee dhufe jedha. Inni tokko Maariyaam nama deesse jedha. Inni tokko Waaqa deesse jedha. Sadii nutti ta'e. Kamtu sirriidha isa sirrii nu hubachiisaa. Walirkaa fuudhaas wal gargaaraas akkuma ta'etti. Malee kan guruppii inni kaanii ammallee namaan galu. Wama ta'e anuun beeku. Kaayyoo jedhaa maal adeemsichi maal akka ta'e jaraaf Waaqayyotti dhiifneerra. Garuu burjaajii keessa nu galchuu danda'aniiru. Nu warra homaan beeknu dhugaan jiru isa kana. Anaa fi warra komantii isinitti barreessaa jiru kana burjaajii keessa galchuu danda'aniiru. Adaraa isin immoo dhugaa isa wangeelaa isa sirrii meenuu hubachiisaadha gaaffiin koo. Malee maddeen qaban hin jiru maasaan jedhaa biran ga'amu Paastar Seenaa dhiifama naa godhaa malee. Thank you. Eebbifame. Paastar intanaan illee jira yoo galchite hundumti keenya irratti dubbachuu dandeenya. Paastar Dameen illee jala kana jira. Isallee dabalee yoo iddoon hin gaate. Waadaa qophooftee
ulfaadhu paasterii ko ani daqiiqaa gabaabaa haa dubbadhu garuu obboloota keessumaa dhugaa wangeelaati dhugaan wangeelaa maal akka jedhu hubachuu barbaadanii fi waan sooshaal miidiyaa irra jiru kana dursinee macaafni maal jedhaa isa jedhu irratti yoo dubbanne gaariidha jedhee waan ani yaaduu fi bara barummaa Yesuusii fi Yesuus akkamitti akka nama ta'e isa macaafni qulqulluun jedhu isinitti himu. Achumaan immoo waa'ee yaa'ii waldaa kiristaanaa keessa dhuguma nama gaddisiisas. Kanaaf macaafni waan jedhu isinii haa qoodu'an ragaa macaafa qulqulluu seenaa jin wal qabatee jirutti utuun hin darbini macaafni qulqulluun waa'ee bara barummaa Yesuusii wangeela Yohaannis boqonnaan tokko bareechee nutti hima. Bareechee nutti meetu jalqaba Yohaannis yeroo dubbatu Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaseen dubbisaa hunduma keessanii fi akkana jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture jedha. Jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Inni jedhu Yesuus bara bara ta'uusaa dubbateetu jalqabaa. Wanti hundinuu sumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha. Jireenyi isa keessa ture, jireenyichis ifa namootaa ture. Sagalichi dukkana keessatti ibsa, dukkanni immoo isa bira ga'uu hin danda'u jedha. Lakkoofsa kana kallattii macaafa keessan banattanii na duukaa ilaalaa jirtodhee yaada. Lakkoofsa 14 irra ga'ee akkana jedha. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ilaa sagaleen ni kam? Inni bara baraan Waaqayyo bira ture. Ilaa ammas sirriitti na hordofaa. Inni bara baraan Waaqayyo bira ture, sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha. Lakkoofsa 14 ilaalaa jirtodhee yaada. Ulfinni isaa ayyaana sirriitti qabadha. Ulfinni isaas isaa ilmi tokkichi abbaarraa argatu ture jedha. Ulfinni isaas. Kanaafi abbaa bira kan ture sagalee ture samiitii kan dhufe Kiristoos foon uffatu utuu hin taane Kiristoos foon uffachuudhaaf samiitii dhufetu nama guutuu ta'e immoo dhalatee nuun jedha. Nama guutuu ta'ee dhalatee jedha. Kanaafi kutaa kana filoosaa eegdanii toora isaa eegdanii yoo dubbifattanii sirriitti isinii ibsa. Waa'ee Waaqayyummaa Yesuus Kiristoosiif kutaan isin kanatti dabaltanii dubbisuu qabdan inni biraanii wangeela Yohaannis boqonnaa 20 irratti deebisee akkana jedha. Toomaas Yesuusii ergamichi duuka buutuun sun Toomaas akkasittiin jedha lakkoofsa 28 irratti. Maatiyos wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 na duukaa ilaalaa dhaqaati macaafa keenya irraa. Lakkoofsa 28 Toomaasii gooftaa koo jedheenni Waaqayyo koo jedhee deebiseef jedha. Lakkoofsa 27 kaasee akka jedhala. Gooftaa Yesuusiin du'aa ka'uusaa shakka ture obboloota keenya warra kan biraadha fakkaata. Lakkoofsa 9 kaasee akkana jedha. Guutummaan Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa jiraata. Ilaa guutummaa Waaqayyummaatu namummaa Kiristoos keessa jiraataa jedha. Guutummaa Waaqayyummaatu. Guutummaa Waaqayyummaatu namummaa Kiristoos keessa jiraataa jedha. Utuu wanti tokko iyyuu ittiin dabalamin, utuu wanti tokko iyyuu irraa hin hir'atin guutummaa Waaqayyummaatu Kiristoos keessa jiraataa jedha. Itti fufee immoo Filiphisiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti immoo waa'ee Waaqayyummaa Kiristoos Yesuusii fi isa kanatu dubbata. Wantoota miidiyaa irraa odeeffamaa jiran immoo dhumarratti tuqaasiniin jedheera. Gaaffiin kana mitii warri jettanii dhumarratti tuquu fi macaafi waan jedhuun isinitti maal oduu durse. Guutummaa Waaqayyummaatu Kiristoos keessa jiraataa nuun jedheera. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsi 19. Kanaaf warri dhaggeeffachuu barbaadan keessumaa akka adda isinii ba'u barbaadanii tasgabbiidhaan dhaggeeffadha. Gaaffiin maal akka gaafatame beeka. Isa dhumarratti dubbachuuf jedheen kananii isa macaafni jedhu isinitti maal. Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 9 dubbifattaniittu Ibiroota Filiphisiyoos 2
lakkoofsa 6 ammoo dhaqeen isinii dubbisa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii ulfina waaqayyummaa isaa kam isa abbaa isaatii wajjin wal isa qixxeessu. Abbaadhaa wajjin maal qabachuudha? Waaqayyummaa wal qixa ta'e qabaa jechuudha. Waaqayyummaa wal qixa ta'e ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu. Kana barreessaa adaraa keessan asirratti tokko lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Inni ulfina waaqayyoo isarraa in calaqqisa. Adaraa keen sirriitti na dhaggeeffadhaa. Eenyurraa? Kiristoos irraa. Inni ulfina waaqayyoo isarraa in calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan in mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa in baata. Kiristoosiin Waaqayyo akkuma jirutti. Yesuus uumama ta'uu hin danda'u. Uumaadha inni. Ofii isaatii Waaqayyo bara baraati. Waaqayyo bara baraati. Yesuus immoo nama guutuudha. Akkamitti nama guutuu ta'e? Karaa hafuura qulqulluu hojii Waaqayyoo dinqii isaatiin hojjeteen nama ta'e. Obboloonni keenya warri musliimaa kumaatamni danuun addana jala jirtan illee Yesuus Kiristoosii dhiirriif dubartiin wal bira ga'anii piroosisii mucaan namaatti. Harargee haa ta'u, fedhu Arsii haa ta'u, fedhu Jimmaa haa ta'u, biyya barbaade yeroodhuma hunda na mudata wanti kun. Namoonni na waliin olii gad deemtanuu guyyaa hundan argitu. Dhaqeen seenaa baasta rabdoo guddii kana dhaggeeffadha. Sila islaama wayitti duulaa jiru. Dhaqeen seenaa. Seeneetan yaada dhaggeeffachuu anis akka nama tokkotti yaada kennachuun dhaqa. Kakumantiidhaan na jammaran jechuudha. Buusii awwalee maaltu dhibe dhimma keenya keessa. Buusii gad mi'uutis kaafatee inni tokko aboo obboleessa waa'ee islaamaa hasaa jirra. Waa'ee obboleessa itti duulaa jiru beekaa sila. Waa'ee obboleessa keenya islaamaa hasaa jirra. Awwalee waan asii fuudhuun qabu buusii nurraa inni deemee kiristaanota wajjin haasa'u naan jedhu. Kun ismaartummaadha. Abshaalummaadha kun. Nu ammuma kana hanqannee olii gad nu ofuun jara ofis isinis wal nu taazabsiisa. Dhiisaa waan akka kana. Kiristaana tokkotu waa balleesse. Dhimmi kiristaanaa ijoollee dhimmi kiristaanaa kiristaanotaan dhuma. Isinii galee miti. Ana waa balleesse. Kunoo paastar Abdoo jiru, paastar Seenaa jiru, luboota jiru, qeessota jiru. Warra sagalee waaqayyoo irra dhaabatanii nama gorsuus, nama adabuus, nama qoca'uu beekanus jaranna gorsa malee abbaan arge dhufee waa'ee koo laaqnaan kan jara rakkoon qabu ati obboleessi koos yeroo jaraa wajjin natti duultu baay'ee fokkisa. Jarri kan jaraatti isin hin butanu wajjin jirra miidiyaarra. Kiristaanni tokko rakkoo musliima mudate tokko keessatti yoo paastarii ta'e, wangeelaawwii ta'e, luba ta'e, nama normaalii akka keenyaa ta'e ofitti butaniiyyuu waa'ee sheekii tokko waa'ee darasaa tokko wajjin hin mari'atanu jarris waan ta'eef yeroo jarri waan adda addaa fidanu isinis dhaxxanii nama keenya jaraa wajjin hin rukutina. Nama keenya madeessuuttis keessaallee haadholee manaa keenya namoota gaggaarii nuu godhu. Ijoollee keenyas namoota gaggaarii nuu godhu. Akka kana beeki. Ijoollee keenyas namoota gaggaarii nuu godhu. Akka kana. وجعلنا للمتقين إماما والرسول دا ربي قابني فاتي هوغانا هوغانتو تنوتاسي ورجلا هوغانتو تنوتاسي چمال جيچودا سنغالتي ورا فكين نما افتو نوتاسيس ورا جلتو تا فكين تاودامت يا ربي وان كان نفوات ورا صدا ربي قابني هوغانتو دا توجيچو ورا فكين نمني تقولت ورا صلاتي نمني تداتي صلاه سنغالتي ورا صلاتي جنة نمني تداتيتين صلاة ورا ربي في بولي جنة نمني تداتيتين بولو نتامو أكم جرمين ولا لا كان نمني نلاليج أفرو جرا ورا لا إسلا نمني سلالي إسا وجين شفرو ميت نمني سلاليتين إسا وجين وان فوقت هذا لغو سنتاني وان قاري وجتي جنان كنمني تكرتون اتيدتو يا رب نتاسسي يا الله صدرك قد داركم بيك أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ومن سنين نقلتي فمن الغرفة جيتشون بككم سما قريب قالتي فمن قياك أما بما صبروا سبب أبساني في جيتشا
ويلقون فيها تحية وسلاما. Yes, sir. أما دقاما سقلينكو. أما ديبي تانيرتا. أوكي تمام أيوة. أيوة namoonni sunni malaayikaan maal isaanin jetti jechuudha. Baga nagaan dhuftan isaanin jetti, nagaalleen salaamun alaykum bimaa sabartum illee isaanin jetti. Baga dhuftan nageenyi isin irra jiraatu jetti. Khaalidiina fiihaa hasunat mustaqarra wa muqaama. Jannata keessa zalaalamtaa haala taaniin isaan jannanni sun tolteetiin jirti faallaa ibiddaati. Tolteetiin jirti mustaqarran jechuun bakka keessatti gadi raggaan ta'uu fi wa muqaaman bakka teessumaa ta'uu isiitiin jedha. قل ما يعبأ بكم ربي جدينتي أمتك كنان ما يعبأ بكم ربي ربك يا سنتي إن دم مجديني ربك يا سبحانه وتعالى سنتي دم مجدين سنتي دم وكان سن رهاجان كابو سن اللي وانقود دار جديت سن لالو سن قبروت ساعة ملي وانقود دار متي ربك يا سن وانا كان على نفبايتني نتتكاتني نجدو ربك يا وانا كان على دليدن وانا كسيدا دليدن سنيف قالت قال شمالي رب سبحانه وتعالى وانا كان دليدن وانا كسيد دليدن جري سنتين مجديني جل رب سبحانه وتعالى لولا دعاؤكم وسو كدان كيسن جرات شباته وسو إسا قبروا باتني ربي سنتين نمو حاجة سنرانكم رب جرو دنيا را تكا سكتا تكا مسيديسا يو جرو دنيا را سيديسا يو بودا مو ديمتي سكيسا آخرا كيسا يچو غابا آخرا كيسا بدو مسيسين سيسا رب حاجة سنرانكم قبروا تسار حاجة انكبو جري تتمي جد ربين كن يسكن فقد كذبتم إذن نقوما كجيب سيفتني جرت يا أمة ورا كجيب سيفتني فسوف يكون لزاما فسوف يكون العذاب لزاما لكم جيتشون وان كجيب سيفتني جيتشا تاولاف جيرا كتاتني إذن كابتا برغويا كامادا كتاتني إذن كابتشو راف ديم ورا كجيب سيفتن ورا نبي محمد وغان دبني جتن قرآن يكون سري من أجتني سري متيتن إذن كابتشو راف ديما جل ربي سبحانه وتعالى أسمرتي جيسنا هيك يتوتا كنادا أكن ربين سبحانه وتعالى ربين ورى لقيت فايدة من وهاتات وقبرو تسألين وهاتات والحقيقة على نسا قبروا ربين ورى لقيت فاتلي ورى تفايدة من وهاتات أنا أبدي سنهي كوكنا اللي ورى تفايدة من ربين وهاتات المهندساتو بركة ربين بركة سنها قولوا جيت شرافي أسمرتي جيسنا يسكن طيب أما التانسو الآن مو مال جنة إنه كيسوما كيسوما يصير كسنة كرونا تجينا تمام جرتوا يا جماعة ما طيب تمام هيا بقى رفتني يا جماعة شيخ آدم معاذ بليون ابن الإسلام أحلام جرب النين ورمانو كيس جرو نمني كيسوم ما دافت كيسا شيخ آدم ما شيخ آدم بقى رفتني وركو ورا والكيس اندوب بنوتي بقى رفتني سين ورا أنا فبانتو كورا جدا سني أوكي شيخ آدم برنجرني مارتا جرتا مارتن لوثر جرتا مارتن لوثر إلى لك جرة أكم فيادات فيامي وبريد الحمد لله ما شاء الله وبريد جبادة أنت مسلمة مو؟ مسلم عجيب مارتن لوثر ما جتره خانا غربان خانا يدو سينا صاد بسيتين بركة على نماتي في قفصة دس نجي موتي وانا
biyya Ameerikaa tanatti mirga uummata gurraachaati. Silkiin isaa bara online hin jettu faayidaan qabne. Online hin jirtu bara. Qabsaa. Nagumaan mokor jira malee. Yeroo tokko tokko biisii ta'an. Hello. Qabeensa ne turkii qabee. Akka gootu. Baay'ee wanti ilaalimee. Haasaatti lamma. Sagaleen namatti bira jiru santu dhagama see caalaa. Yaayyee. Yaa jamaataaf qophii liinkii godha jabeessati. أزديبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجوا الأزديبيا أمبو تيتو دوني تيجوا لينك. ما كسب الدوار كريستيانو كوسين تنكسب بدنا أكنا بعد ما دبّت ما جاب بربادن نتوسيني بانسا أمام بربادن إن إسم كدمنا جندوجر شاين بني جندوجر وانت إفواس بعد دبّت آمين شيء نجا جنّي راوند كيسني نجا كم جرت في يماني السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي تمام هيا تلي هيا امبو تايتو ازديبي امبو تايتو ازديبي كيسا قد اللي تيني امبو غرا غلغلا كيتو سوني ازديبي غرنا هيا امين جرتا نجرا غافي أكمي. كبا نجادا هيا بقى قباتا كم جرتا تي امنتي ان كمالي دا كريستانا كريستانا كيسا ورا كم ورا جاتمي جامو سديتمي توكوت أرثوذكسي لا سديتمي توكو غوتو اوكي سديتمي توكو ورا مجافتي دبالي جيتشو ورا مجافت دبالي فدتو ما لبلي ميكي ورا هير اسمه ديمه ورا هينر اسمه سرتي فدتان جدي اولوكو لا تدبلي ورا أرثوذكسي توبيا مو مجاف الدنيا انجر هند تدبلني الدنيا كيست كريستيان بيرام بيك هند تدبلني ያው ሳ ጊዜ ብራራት አዱበድኒ ጋፊ ሰከናኒ ቤክ አንተ አየ ዱበዱ ጋፋ ደራኮን ገቡ እሺ አወሎኬና ነቢያቶኒ اتفوفين isuma gaafiinko foon nabiyaatota yookiin nabiyyoota kanuma akka foon nama kaawwaniitti tortoree biyyeen kan nyaatu moo kan hin nyaannedha isa jedhudha. Lakki foon nabiyyootaadha biyyeen hin nyaattu. Foon nabiyyootaa foon shohadaa'otaadha biyyeen hin nyaattu. Amma eshi foon fakkeenyaaf akka islaamummaatti foon museellee ijji isaallee osoo keessaan baane gogaan isaallee osoo halluun jijjiiranne akkuma kaanitti jira jechuudha. Akkasuma jira. Archaeological evidence hin jira amma waan kanaaf awwal. Maal archaeologiitti miti beekan nuti itti amannu kun nuti Nabi Muhammad alayhi salaatu wa salaam waan jedhanii fi waan isaan dubbatanidha. Archaeologiidhaan ammoo arkeolojiin dura nabiyyi kamiin reeffa isaa argee beeka. Arkeolojiin waan biraadhaa qoqqoota malee dhakaa jala bahara keessa wantoota garaagaraadhaa kanneen akkasii. Osoo arkeolojiitti deebite ragaa arkeolojiitiin nabiyyummaa Museetu mirkaneessuun ati nama amantiiti. Akka nama amantiitti na gaafachuu jirta. Akka nama amantiitti na gaafadhu malee. Eshi wanti kun yaa'u eshi akka amantaatti akka jennee amannaadha kan kee. Waan nuti himame nuti sii galtee arkeolojiin osoo hin dhufin dura osoo arkeolojii beekumsi saayinsiin arkeolojii jedhamu osoo hin dhufin dura waan Nabi Muhammad dubbatan nuti wanni guddaan amantiin islaamummaadha wanni irratti dhaabbatu waan nabiyyi Muhammad irraa dhufee fi waan nabiyyoota irraa dhufee waan rabbiin quraana keessa nutti hime fudhachuudha. Arkeolojiin mirkaneessuu baateeyyuu suni sadarkaa biraati sii galtee osoo arkeolojiin deemte fakkeenyaaf ragaa arkeolojiitiin Museen jiraachuu mirkaneessuu hin dandeessu. Atiyyuu jechuudha. Museen jiraachuu Yesuus jiraachuu mirkaneessuun hin danda'amu. Arkeolojiidhaan.
Arkeoloojiin saayinsiidha, saayinsii hir'ataadha. Haga danda'ameen. Sigaltee arkeoloojiidhaan nabiyyummaa Museen jiraachuu iyyuu mirkaneessuu hin dandeessu. Abrahaam jiraachuu mirkaneessuu hin danda'amu. Saayinsiidha hir'ataadha kun sammuu namaati waan xixiqqoodha waan lafarraa qoqotanii homaa jedhanii waan akkana dabarte waan takka dubbatan malee kun beekumsa guddaadhaa miti siin jechuu barbaadeeti. Ayyee yaa sirriidha dhugaadhaanis waan kana yaa hadiisa keessatti waan argee fi kana gonkumaa wanta amanamu yaada jedhutu na dhufe qaama nabiyaatota akka biyyeen hin nyaatu yoo jedhamu akkuma awwal qaama isaa arginu kanaan yoo du'an illee hafaniidhaan kaa'eera urgee sanatti kun hangamii waan amanamuyyuu isin birattuu natti hin fakkaanne akkasuma jettanii amantan isa kana kijibsiisuu kan dandeessu bar gaafa qaama nabiyyi tokko argitee qaamni sun nyaatamee sobaadha jechuu qofa dandeessa si galtee. Fakkeenyaaf amma asiin dura wannaan qotameetiin ture asitti eenyu kana maqaan isaa qabriin barattoota Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam keessatti awwaalamu qotamee ture. Reeffi namoota muraasa kan gaafsan du'an akkuma isaan jiranitti waggaa 1,000 wayin booda waggaa 1,400 booda akkuma isaan jiranitti kan mul'ate jira. In mul'ata kun takka si galtee namni akkuma jiru sanitti kan jiru ni argama. Akkuma jiru sanitti osoo hin jijjiiramne ni argama inni kun. Mul'ata. Si galtee akkasaniidha. Siin jechuu barbaadeeti. Ayyee ishee akka amantii keessanitti foon nabiyaatota biyyeen akka nyaanni haraamaa ta'eeraaf jedhama. Kanaafuu akkuma namni fiizikaalii biyya lafaa jiru kanarratti foon isaaniillee gogaan isaaniillee halluu osoo hin jijjiiramne ta'a jettanii amantu jechuudha. Ishi gaafii kiyya lammaffaa irratti. Tortoratti rabbiin hin dhiisu ayyee tole. Maal macaafa keessatti nyaatama tortoratti inni isaa waaqayyo nabiyyoota isaadha. Osoo hin tortorre ol ka'e abbaan gara samiitti kan ol fudhate isaadha. Ishi gaafiin koo lammaffaan beekee ni tortorani nabiyyoonni akkuma akka macaafa amantii keessanitti ni tortoru nabiyyoonni. Eeyyee. Ni tortoru. Eeyyee nama waan ta'eef. Amma ayyee Maryam tortorteerti amma. Waaqayyo kan ol fudhate ni jira. Warroonni waaqayyo ol fudhatan ni jira. Sanaa wajjin immoo ol qabsiisuu hin dandeettu. Sanaa wajjin wal qabsiistee hunda kan fakkeenyaaf akka warra ol fudhatamee miti. Maryam ol fudhatamte moo ni duute lafarratti? Ni duute ishiin. Egaa duute tortorteerti duuba. Maal jettee? Tortortee jirtii siin jedhe. Tortortee jirtii Maryam. Ishi awwal ani waa'ee kanas osoo hin taane gaafii ani si gaafadhe. Si deebisee jira ami maal gaafii na deebisi kamal taatire maal ani si deebisee jira toyyee bu'aan itti amanu si deebisee. Maryam tortortee jirti amma. Walitti qabatti si deebiseera akka amantii keenyaatti dheesii kaa'e namni kamiyyuu. Okay dubbadhu kan maarise atillee Musee fakkeenya gootee naa kaaftee bara. Anillee Maryam fakkeenya godhee si kaate Maryam tortortee jirti siin jedhee. Ukkoo qaama namaa kan ta'e siin jedhaadhaan anamma qaama nama kan ta'e namni hundinuu biyyeedhaa gara biyyee deebitaa jedhameera. Biyyeetti deebi'a jechuun tortora. Kanaafuu Maryam tortortee jirti siin jedhee tortortee jirti. Sitti mee awwal sitti mee. Maal jettee natti himte ijoo an dhaga'ee jiraasa maal jettee natti tortortee jirti yookaan tortorteen jirtuu naan jedhi malee maal natti himte re'ate homaa natti hin himne tortortee jirti yoo tortortee jiraatte. Tortortee jirti naan jedhi yoo tortorteen jiraanne yaakiin tortorree naan jedhi ati wanni nama ta'e guutuun ni tortoraa naan jedhe eegan tortora ta'e Maryam tortortee jirti siin jedhe. Waaqayyo akka amantii keenyaatti waaqni osoo lubbuudhaan jiran namoonni ol fudhatan baay'eedha. Osoo ol fudhatan fakkeenya Eeliyaas fudhachuu dandeenya, Heenok fudhachuu dandeenya, Maariyaams garuu duuteerti, Waaqayyo garuu fudhateera gara samiitti jedhamee amanama. Waaqayyo garuu fudhatee jira. Duutee jirti garuu awwaalamtee jirti garuu ol fudhatee jira maalidha isaa? Tortortee jirti siin jedhe ani gaafii si gaafadhe eega duutee tortortee jirti namni du'een tortoraa jirti. Tortortee jirti yoo tortortee jiraatte ragaa ol fudhatamuu isiillee naa kennita. Ragaa ol fudhatamuu isiillee naa kennita. Eessatti ol fudhatame jedha macaafni kuni. Dabalataan ammas ammoo tortoruu isiidhaa yookaan tortoruu dhabuu isiillee ragaa naa kennita. Tortortee jirti kanuma bachaa si gaafadhe yoo tortortee jiraat tortorte yoo tortorree hin tortorree jedhe
ishiin ol fudhatamtee siin jedhaa jira. Yeroo Tortortee ol fudhatamte moo osoo hin tortoriin ol fudhatamte? dhaggeeffadhu gizee awwaalamtee saniitti eeyyee akka namaatti duuteerti. Boolla keessas yeroo dheeraa kan turteedha. Booda Waaqayyo garuu ifa kan baase jedhame karaa mana amantaatiin ni amanama. Yeroo kanatti garuu evidensii akkanaatiin tortorteerti hin tortorree jedhamee wanti ishii irratti kaa'ameef hin jiru. Atis maaliif akka kana gaafatte beekaa? Innaa bifa kanaanidha. Wanni kaa'ame maal hin jiru naan jedha. Wanni du'e namni awwaalame guutuu ni tortoraa naan jettee turte. Maal ati eega namni du'e hin tortoraa taate akka ati amantutti namni du'e guutuun hin tortoraa erga jette Maryam tortortee ol baafamte moo osoo hin tortoriin ol baafamte? Kanuma gaafiin kiyya. Finne bee awwalu amma wanti jiru kenne ati nabiyaatonni kenna akkuma awwalii kanatti boolla keessa taa'anii akkuma anuma kana fakkaatan san siimee jira geesse sanani waan itti baru siimee jira ani qajeelchee sitti mee bar atamma situ olii gad akkanatti olii gad wanna jechuu jira malee ani qajeelcheetuma sitti mee qat godhee sitti mee waa kanne maal hin jenne achi oofee maal hin jenne ati tortortee jirti moo tortortee hin jirtu Maryam duute awwaalamte jette tortorte moo tortor Ko sisi hime barat maaliif akka ishii kaastellee beeka pointii maal akka barbaaddu kanarratti wanta ifa hin taane dirqama ofii kiyyarraa uumee wanti asii deebisu hin jiru. Namni akka amantii keenyaatti biyyeedhaa gara biyyeen deebaa hin tortora namni kamiyyuu. Tortorte moo tortorre Maryam duute tortorte moo tortorre maaf deebisuu dadhabde duu? Alta gallaxa maali ayyaadallee musu. Tortorre waan kan keedha dubbadhu tortorte moo tortorre amma gaafii biraa gaafadhu awwal kana deebiin maaf tiin qabda wajjinaati manni amantaa akkana jetti manni amantaa ifa galchuu qabdi tayyib tortorte moo tortorre sin jennaanaati tayyib Maryam ol baafamu ragaa naa kenni tole ishii kana irra sii dabra tortortee jirti inni tuma biraa dabarru kaa akka inni jechaa jiru tortorteerti jedha namni du'e guutuu hin tortoraa jedhee Maryam eega tortortee maaltu ol bahee siitu naa galuu didean eega duuteeti turtee eega sani ol baatee jedhan manni amantaa eega akkana jedhu taate tortortee akkamitti ol baati Maryam eega tortortee akkamitti ol baati Asii atama fakkeenyaaf awwal nabiyyi miti hin tortoraa akkamitti rabbiin yeroo qiyaamaa sanatti du'aa si kaasee immoo akkam gata qaama san deebisee suni nabiyyoonni tortoran jenneen nama dukaanuti ani sitti mee bar waan guyyaa qiyaamaa sun rabbiin nuti waggoo qaamne jedhu rabbiin ol fuudhaan jennu bar rabbiin in kaasaa jennaan wanni duraan tun yoo qaama tortore sana deebisee sin kaasu amma rabbiin jechuudha si Okay, akkas yoo jette jedhi ka maal akka keenya sani kaafamaa jedhi ka jetti kaafamtee akkuma si tole atama Maryam ol ba'u siidha ragaa naa kenni tole ragaa naa kenni Maryam ol ba'u siidha. Faarfannaa 132 lakkoofsa 5 hanga 8 dubbisuu. Dubbisaa fi jamaa mee Maryam ol ba'uu nu kennu jira. Ati bira qabda dubbisii mee yoo bira qabatte eenyutu dubbisamee ajamaa warra jiru keessa Eshi asumaan illee gaafii dubbisa Ahmed dubbisiif dubbisame ajaa'iba garuu awwal waan duratti gaafadhe kan amantaa illee yaadeen turre garuu na ajaa'ibaara Maaf ajaa'iba saanuti qajeela amanna malee nuti gadi keessa jiranii saanuma fakkaatan jedhee amanu anaaf garuu wanta hin danda'amne. Qoy amma si fudhachiisa qoy amma san fudhatta inshallah. Amma tan si fudhachiisa. Akka si fudhachiisu inna ganna ga Ahmad faarfannaa dhibbaaf meeqa itti dubbadhu. Shi 132 innahoo ba Efraataa sammaan kaayidurra Efraataa Beetlehem Efraataatti dhageenye jedhee waa'ee isa Kristos kaasee itti dubbatu achumarra. Qoy obsi kaatee hin dubbifna dura. Obsi kaa qoy faarfannaa 132. Eshi. Lakkoofsa meeqa? Eshi lakkoofsa 4 hanga 7 yookiin 8 itti dubbisime. 4. Eshi ayyee. Ani hirriba ija kootti hin fidu. Ani hirriba ija kootti hin fidu. Mugaatiifis baallee ija koo wal irra hin buusu. Hamma ani Waaqayyoof iddoo aangoo qabeessa isa kan Yaaqoobiitiif buufata
argutti hin boqodhu jedhe. 6 Efraataatitti waa'ee sanduuqa kakuu dhageenye. Bakkee Yaa'irittis isa argine jedha. 7 kottaa gara iddoo buufata. Mariyaami maal ol qabata jabaa? Mariyaami maal ol qabata? Faarfannaan? Kunoo. Eshi afurraa deebisi. Gadi buttiiti afur. Eshi asirraa yuudisi. Asumarraa yuudisi jaumarraa yuudha. Dubbifadhu kunoo. Eshi hammaani waaqayyoof iddoo. Eshi. Eshi Efraataatti waa'ee isaa. Eshi Efraataatti waa'ee sanduuqa dhageenye. Eshi sanduuqa kakuu dhageenye. Bakka Yaa'iirratti isa argine. Kottaa gara iddoo buufata isaa dhaqnaa. Ejjeta miila isaaf sagannaa. Yaa waaqayyo ati gara iddoo boqonnaa keetti ka'ii. Kun kan jedhame Kiristoosiif. Sanduuqa kan jedhame kun iddoo bultoo. Sanduuqni kakuu inni aangoo keessa mul'isiisi wajjin haa dhaquudha. Sanduuqni kakuu kan jedhu iddoon bultii kee kan jedhudha. Kanaafuu sanduuqni kun sanduuqa yoo jedhamu maal jedhaara? Iddoo bultii kan kee kan ta'e kun. Kiristoos kan keessaa dhalate ati ka'ii koottoodhaanii iddoon bultii kan kee illee jechuun kaatii irraa afaan amaraatiin dubbisuu. Afaan amaraatiin dubbisuu baasa. Qoy isaan adeebi'an. Afaan amaraa baasne. Kun afaan oromoo kun takka hiikameeru hin beeku appiin kun. Eshi siifan. Naa garuu gaafii kiyya naa deebisuu dandeessanii isin. Siifan baasa Amaariffaa eshi. Anukko isintu hin deebisne. Kanas gabbaa isaanii wajjin haasoftaan wajjin miti. Ayye amaan qoyi kaa maaloo tas gabbaa isaanii wajjin haasartaa anaa wajjin miti. Eshi Amaariffa baasii jette ammas eshi Amaariffa immoo siifan baasa. Dhiisi ka isaa dhiisiiti. Dhibba tokko soddomii meeqatti. Mee tas gabbaa biroo Amaariffa naasumtu afaan Oromoon beektu tas gabbaa isin jechuu jiraami adeebi'anii anaa wajjin haasaan jirtu. Hai. Ragaa baasii naan ragaa baasaa jiran. Isaanii wajjin haasoftaa siin jedha yoo afaan Oromoo beekte. Ragaa siifan baasa Amaariffa irratti dhibba tokkoof meeqa itti reefu. Meeqa itti? Yaa jamaa taaptaap godhame barakallahu fiikum. Taaptaap godhame hundi keessan iyyuu. Hundi keessan taap koppiliin godha. Hundi keessan. Takkatti jedha hundi keessan. Gannoo harcaasuuf. Ameen. Ustaas deebitanii? Itti fufi Ahmed, itti fufi dhufaa inni dhufaa itti fufi neetworkii keeyyaatu dura asii amma deebi'ee jira. Itti fufi tole wajjinaa seetti qote. Eshi maal jette Ameen ammas deebi'e. Amaariffa irratti. Ameen. Yeshi. Umar akkanna jirana waa tokko dubbatu ragaa baasaa gaafa jiran hin baasanii gaafa immoo isaanii baafusii nuti Amadu waan si wajjin yeroo tasgabbooftee nama dubbisuu dandeettu si wajjin dubbadha shi bareedaa kun miira kan kee to'achuu danda'e dura. Eshi qaamii koo eshi rakkoon qabu eebbifame eshi. Ustaaz Muaz. Ustaaz Muaz. Shee Muaz awwal. Ustaaz Ibnu. Maqaa isaatiin eshi. Amboo. Ahmed. Nagaan siif haa ta'u. Ameen siif illee haa ta'u akkam nagaa. Jirra fayyumaa. Jirra galata rabbii nagaan waaqayyo siif haa ta'u. Kan waaqayyo isa kamii? Kan isa kamii? Waaqayyo lama jira. Sadii jira kaasin bira. Ati isa kam qabdaa? Isa Yesuus hin erge. Isa Yesuusii qabdaati. No, ka isa Yesuus hin ergeen sin jedhe. Akka sammuu kee amansiiftetti malee waaqayyo tokkumaadha.
Inni sun isa Yesuusin argeedha moo Yesuusin? Koo gaaffis gaafadha naa deebistaa. Hin gaafatta rakkoon qaba ishee kan naa deebisiiti. Tokkoon sun Yesuusidha moo isa Yesuusin argeedha? Maa isiniif hin galu yoo dhuma isinitti mananii gaaffis gaafadha bichaa naa deebisa. Akka ajaa'ibaatti nuu gala dhugaa rabbii dubbachuuf hamboo koo. Akkuma keenyaatti nama kamiifuu hin galu si jammar. Isuma dhugaan sin jedha. Akkasiidha. Yaa. Amantii dhugaa qabatee kan deemu isinidha beekaan isinidha bakka waan hunduu isinumaadha miti. Rakkoon qabu ishee kan naa deebiftaa waaqni tokko nati waaqni sun Yesuusidha moo isa Yesuus Kiristoos biyya lafa Israa'elitti ergeedha. Kan deebisuu yoo hin dandeenye rakkoon qabu gaafadhu. Amma gaaffis gaafadha naa deebisi. Eshi rakkoon qabu gaafadhu bakka erga deebisuu hin dandeenye gaafadhu rakkoon qabu. Eshi. Hin dandeenye hin jedhin kan maaliif hin dadhaba. Amantii osoo dandeessee moo deebifta kaa obboleecha koo. Naan deebifne. Maalis si deebisa. Waaqni tokko nati waaqessitu Iyesuusidha moo Waaqayyo isa Iyesuusin argeedha jennaan calliftine jala. Kanaafuu isaan tokkumaadha. Waaqa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jechuun tokkumaadha. Yoo sii gala ta'e tokkodha. Yoo siin galmoota asumatti bira dabinaa jechuudha. Eshi abbaan ilmi hafuurri qulqulluun tokko kan jedhu macaafarraa dubbifte? Dubbiste. Macaafarraa dubbifte? Osoo dubbisiin sitti maa jira? Meenan dubbifadha isaraa dubbifatte? Dubbifachuu barbaadde? Abbaan ilmi hafuurri qulqulluun waaqa tokko kan jedhu. Sirriitti dhaggeeffadha afaan Oromoorraa. Siifin kenna. Odoo biraatti fidin. Afaan Oromoo sitaasaadhaa sirriitti na dhaggeeffadha ishii. Abbaan ilmi hafuurri qulqulluun waaqa tokko kan jedhu qofa naa kennita. Waan biraa miti. Siifin kennan kan laalidhamu. Waan baay'ee nama barbaachisu miti. Okay. Kanaaf amma macaafni bira hin jiru gara manaatti hin deemaa jiraane ammasitti kan si gaafadhe gaaffii kana naa deebisi. Anuu siifan baasa amboo koo siifan baasa anuu rakkattu anuu siifan baasa boqonnaa rakkoon qaban siifin baasa maa naa baasta. No rakkachuun qabdu maaf rakkatta son si jiru moo kan osoo harkaa qabu maa rakkatta. Gaaffii kana deebisuu hin dandeessu gaaffii si gaafadhu isteeti. Si gaafadha ishii argitee waan ragaan qabee dubbattaa jechuudha. Agaf maatii ammoo abbaan ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko itti amanta garuu ragaa isaa eessa akka jiru hin beektamu. Natti himtee ansi baasuu hin danda'a ture. Baay'ee tokko gaddaa ayyee gaafadha. Amman si baasa manatti hin deemaa jira macaafni bira hin jiruuf. Amman si baasa isa obsiitii kanas gaafadhu amma naa deebisi. Tole shi gaafadhu. Islaamummaa jechuun maal jechuudha? Ajajamuu jechuudha. Ajajamuu jechuudha. Yaa afaan Arabiiffaati islaamummaa jechuun bara. Okay, afaan Oromoon qabu. Afaan Oromootti gaafa hiiktu akkas ta'a jechuudha. Ajajamuu jechuudha. Islaama jechuun afaan Arabiiffaati ishii afaan Arabiiffaati fakkeenyaaf islaam what's the meaning of Islam jettee osoo sarchi goote maanni sammiituu gaasiin jedha. Rabbiif ajajamuu siin jedha. Rabbiif buluu siin jedha. Rabbiif abbumuu siin jedha. Afaan Oromootti gaafa hiiknu. Arabiif afaan Oromootti hiikne jechuudha. Rabbi fayyadamtaa jechuudha. Kana jechuun rabbiin tokkichadha. Lamaa miti, sadii miti, nyaatuu dhuguu jettee lafa isaa. Kana ajajummaa kun maali? Eshi. Akkasitti maan jira barna dhageenye. Ajajamuu jechuun fakkeenyaaf. Hiikaan isaa maali? Ajajamuudhaan ajajamuu jechuun maal jechuudha? هو الاستسلام قوي كان جيفر سي هنجلا بر هو الاستسلام له الله يوكا ربي سي أومي سلف سمي أومي كنا في أججمو إساف أبوم وجود كان جاف جنو فكينيا فربي مال أججي كان جرو بيكون كمان ربين أنا كوفا واك إسا أني تكو راجع إنه أجج أيجين أي تكو راجني أجي سافر النيتو تكو تبوسا مني إسا واك إسنا سجبر لما فا أني نلله نلني ننجر ربي نلتي ننجر إنا ننجر ويكا Rabbi dhalate hin jedhinaan jedhe ayyee jenneetu ajaja isaa fudhannee rabbiin tokkichaa jennee fudhanne lammaffaa Yesuus ergamaadhaan hin jedhe argitee kanaafuu ajaja isaa fudhanneetu eeyyana Yesuus ergamaadhaa inni garbicha rabbiiti malee waaqas miti ilma waaqaas miti hin ajjeefamnes hin duunes jennee amannee fudhannee jirra jechuudha ajajamoo jechuun isa kana dhagaa uumatti. Okay, rabbi fayyadamuudha jette. Yaa. Rabbiin kun eenyudha eessa jirti? Rabbiin kun eenyudha jettee? Eenyudha eessa jira? Rabbiin kun eenyudha yoo jette rabbiin kun gaafii amma gaafatte waan si ajaa'ibu
yeroo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam makkaan keessa jiranii ummanni makkaa ummanni waaqa tolfamaa waaqessanii rabbiin ati tokkodha jettee nutti himtu kun maa inni jedhanii eenyuun jedhanii gaafannaani inni Allahadha jedhanii. Okay? Inni Allahadha. Rabbiin atammarraa gaafatte kun inni sun eenyuun Allahadha. Allahan sun immoo tokkodha. Inni immoo fakkii jechuun wanti isatti fakkeeffamu wanti isaan madaalamu tokko yoo hin jiru inni hin dhalu hin dhalatu si. So rabbiin kun isa kanadha. Inni kun eessa jiraadhaan jette Allah subhanahu wa ta'ala maalummaa isaatiin eenyummaa isaatiin arshiidhaa ol jira. Beekumsa isaatiin argaa isaatiin dhageettii isaatiin immoo bakka hunda jira jechuudha. Eesh akkasitti. Yaa. Eesh. Quraana yoo barreessan akki. Okay. Quraana jechuun maal jechuun akkasii galee jalqaba irratti. Isa bakka naagaleen si gaafadha waan ta'eef. Eesh. Quraana jechuun jecha afaan Arabiffaa karaa jedhurraa kan fudhatamedha. Dhaggeeffadhaa jechuudha. Quraana jechuun jecha afaan Arabiffaa karaa jedhamurraa kan fudhatamedha. Kana jechuun wanta dubbifamu jechuudha. Wanti dubbifamu kuni Allah subhanahu wa ta'ala Jibriilitti dubbateetu ergamaan Gabri'eeliin immoo jecha sana dubbii sana qabatee gara ergamaa xumuraa gara Nabiyyi Muhammaditti fidee Nabiyyi Muhammad immoo dubbii isarraa dhagahan sana sammuu isaaniitti qabatan dubbii sana ergasii booda immoo duuka buutota isaanii sammuu isaaniitii fi akkasumas bifa barreeffamaatiin akka isaan quraana kana qabatan taasisan jechuudha. Kanaafuu quraanni kan barreeffame samii irratti barraa'ee biyya lafaatti bu'e osoo hin taane biyya lafaarratti karaa duuka buutotaatiin barraa'ee sii galee. Eesh duuka buutonni sun eenyudha? Duuka buutonni sun baay'eedha. Isaan keessaa Zayd ibn Thabit namni jedhamu isa tokkodha. Akkasumas Uthman ibn Affan, Umar ibn Khattab, namoonni kunniin hundi isaaniiyyuu Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib hundi isaaniiyyuu kutaab wahyii dhamanii waa beekamu warra rivileeshinii ergamaa rabbii irratti bu'u quraanaa fi hadiisa warra barreessan jechuudha. Sagaleen dhaga'amu yaa jamaa? Dhaga'amaa jira dhaga'an jiraan. Warri jaraa jechuu kiyya. Eesh. Sigalee mire? Isaan erga wanti nama moo nama miti isaan manatti. Indee duuka buutota ergamaa rabbiitiin jechaan jira bar nama dhabar nama. Isaanii miti nabiyyiin Muhammaduu nama dhabar habibii koo. Nabiyyiin Muhammad ergamaa jennee kan duuka buunu nama akka kootii nama akka keetiiti. Hin nyaatu, hin dhuguu, hin fuudhuu, ilmaan godhatu. Okay? So wanti isaanii fi nuti adda taanu maal akka ta'e beektaa? Isaan filatamanii ergamaa rabbii ta'anii gara addunyaatti ergamuu isaaniiti. Khalaas kanuma malee namuma akka kootiif akka keetiiti ishii. Eesh namni kun dogoggora barreessuu danda'amuu hin danda'u natti hime. Nama adda ta'an namni kun namni kun nama akkamitti gaafa jettu namni kun nama rabbiin jaallatee kabajee filatee isaan ergeedha. Nabiyyi Muhammad osoo ergamaan ta'een durayyuu ummata waaqa tolfamaa waaqessu keessatti amalli isaa ittiin beekaman amala naamusaa kabajaa akkasumas aadaadhaa fi safuu ummata sanaa kan eegan akkasumas amanamaa kan ta'an kan hin sobne kan hin hanne kan hin sagaggaallee kan qabeenya namaa hin saamne kan nama ajjeefne normaalii naamusaa fi amala gaarii irratti kan guddatan naamusa sanaa illee kan ummata keessatti beekamedha. Inumaayyuu Muhammadul Amiin jedhamaniitu ummata keessatti beekamu ture. Muhammadii isa amanamaa, isa adaraa namaa hin nyaanne. Ati ergamaan rabbii yeroo sana keessatti wanta amanaa jedhamu hundayyuu isaanitti kennama. Amanaa sana osoo hin nyaatiin nama bakkaan ga'u turan jechuudha. Kanaafuu ergamaan rabbii sallam nama akka kanaati. Nama akka kanatu maal ta'e hin filatame jechuudha. Rabbiin isaan filatee gara ummataatti isaan ergee Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam wamaa yantiqu anil hawa. Fedhii dhuunfaa isaanii irraa ka'anii wanti isaan dubbatan tokko yoo hin jiru waa'ee wahiitiin wal qabate jechuudha. In huwa illaa wahyun yuuhaa.
gaafa Allaan subhaanahu wa ta'aalaa beeksisa isaaniitti godhu beeksisa irratti yookaan moon wahyi